Nagaan caaluu nagaan gooftaa isiniif haa baay'atu. Jaalatamuuf kabajamoo obboloota koo yuutuubii obboleettii koo Alam Mokonnon jalatti kan argamtan hunduma keessanii fi akkam jirtu nagaa keessanii kan obboleettiin keessan nagaa godha. Isinillee nagaa guutuu akka qabdan abdiin amantiin qaba. Har'a egaa mana obboleettii koo Alam Mokonnontti argameen jira yookiis yuutuubii ishiitti jechuudha. Innis kan hin argameef sababii waaqayyo ishii gargaaree ishii milkeesseef baga gammaddee baga milkoofte jechuuf hin dhufe. Waaqayyo ishii gargaaree dadhabbii ishii itti ija godhee egaa waggoota baay'eef yookiis ji'oota muraasaaf dadhabdeetu waaqayyo ishii gargaaree saatii guuttattee kongiraaleeshin baga gammaddee siin jechuun barbaada obboleettii koo Alee. Gammachuun koo immoo gammachuu keedha. Egaa gooftaan baga si gargaaree akkasuma obboloonni guyyoota hedduu wajjin nuffine dadhabne otoo hin jedhinii jajjabeessuudhaan akkasuma yeroo walii laattanii wal duukaa maatii walii ta'uu sabiskiraayib gootanii fi sheer gootanii fi akka ishiin jabaattee hojjettu taasistanillee hundumti keessaniyyuu galatoomaa eebbifamaa gooftaan sinaa eebbisu. Ammallee kanumaan caalatti jabaadhaa wal jajjabeessaa wal bukkee dhaabadhaa yaadan wal gorsaa. Yaada waliif kennaa isiniin jedha. Anillee obboleettiin keessan maatiin isiniif ta'a isiniin jajjabeessaa wajjin jirraa kana booddee waaqayyo nu gargaara isiniin jedha. Ammallee immoo irra deebi'uudhaan obboleettii koo Alee baga gammaddee baga waaqayyo si gargaare siin jechuun jaaladha. Kongiraaleeshin siin jedhee kanumaan caalatti immoo jabaattee irratti akka hojjettu abdiin qaba. Atis immoo in hojjetta nuufillee fakkeenya gaarii taata yookiis moodela taata jedheen nan amana. Inni kun immoo dirqama hin ta'a jechuudha. Kanumatti aansuudhaan immoo wantoonni nani haasa'u hundi keessaniyyuu galatoomaa jedheera. Warri jajjabeessaa turtanii eebbifamaadha. Isa yaaddaniif karoorsiitanitti milkaa'aa. Isinillee waaqayyo nama dadhabbii isaatti milkaa'u sinaa taasisu isiniin jedha. Kanumatti aansuudhaan gaafii gaafatameen ture jechuudha. Obboleettiin koo Alam gaafii naaf dhiyeessitee jirti. Gaafii nan gaafatteef deebii laachuudhaaf anis immoo gidduu keessanitti argameera. Egaa innis immoo gaafii tokkoffaanii maqaan kee eenyu iddoo dhaloota kee eessa yookiis bakka dhaloota kee jedha. Maqaan koo Biraanee Fiqiree Warquun jedhama. Bakki dhaloota koo Shukutee yookiis aanaa Jalduu Shukutee ganda Tasoo kan jedhamudha. Gaafii lammataa immoo ati maatii keetiif mucaa meeqaffaadha jedha. Mucaa hangafaadha yookiis immoo mucaa duraati jechuudha. Gaafii sadaffaan immoo jaalalli dhiifama gaafiidhuma lammaffaati. Jaalalli ati maatii keef qabdu akkamitti ibsita jedha. Jaalala maatii kootiif qabu waaqayyoodhaan gaditti jechootaan ibsuu hin danda'u. Jaalalli maatii koof qabu guddaadhas baay'eedhas. Maatiin jechuun waaqayyoon gaditti haatiif abbaan ofii baay'ee nutti dadhabanii nu guddisanii guyyaa dhalannee kaasnitu oolmaan isaanii waaqayyoodhaan gaditti nurra baay'eedha. Jechootaan ibsamuu hin danda'u. Gochaan garuu hamma waaqayyo na gargaaree ibsee isaanitti agarsiisee jechootaan duwwaa otoo hin taane gochaan isaanitti agarsiisee oolmaa isaan naaf oolan sana deebisuu fi haadha abbaa koo boqochiisuu nan yaala. Baay'ees immoo isaan nan jaaladha. Isa kana immoo egaa waaqayyo sina beekaa isaanis immoo hin beeku jechuudha. Kanaaf jaalalli maatii jechootaan kan ibsamu qofa miti akka kootti isiniin jedha. Akkasuma immoo gaafii sadaffaan gaa'ela dhaabattee moo jaalallee qabda jedha. Egaa gaa'ela hin dhaabanne gaa'ela fuulduratti waaqayyo yoo na gargaaree guyyaa waaqayyo jedhetti guyyaa waaqayyo karoorsetti dhaabachuun koo hin oolu jechuudha. Karoora keessas immoo nan qaba. Hiriyaa garuu nan qaba ture. Egaa fedha waaqayyoo jaalala waaqayyoo yoo ta'e gara gaa'elaatti immoo deemaan jira. Egaa gaafan gaa'ela godhadhes immoo asuma mana Alam Mokonnonitti yuutuubiidhuma kanarratti isinin daawwachiisa. Inni kun immoo waadaadha isiniin jedha. Isinillee waaqayyo naa kadhadhaa hanga sanatti waaqayyo akka namatti keessu isiniin jedha. Eebbifamaa. Egaa obboleettii koo Alee atillee eebbifame. Ammas immoo gaafii arfaffaa innis akkas jedha. Amma eessa jiraatta jedha. Amma kanan jiru ani biyya Dubaayii keessan jira. Gaafii shanaffaan immoo osoo haadha qabeenyaa taatee maal hojjechuu barbaadda jedha.
Egaa otoon haadha qabeenyaa ta'e yookiis immoo osoon qabeenyaa guddaas ta'uu amma waaqayyo naaf kenne tokko waan guddaa waanuma ittiin socho'uuf argaa qabaadheeti karoorri koo yookiis kaayyoon koo gara fuulduraa tokkoffaa warra rakkatan gargaaru warra iddootti boqotan hin qabneef amma waaqayyo na gargaara irraa rakkattoota gargaaruu fi warra maatii hin qabne ijoollota karaa irratti rakkatan karaa irraa kaasee iddoo itti godhuu yookiis immoo barsiisuu akkasuma immoo kaayyoof karoorri koo ijoollota hojii hin qabneef hojii uumuu jajjabeessuu birriidhaan qofa otoo hin taane yaadanillee duukaa dhaabadhee yookiin immoo gargaaree jajjabeessee dogoggora warra dogoggoran sirreessuu fi fakkeenya gaarii dhalootaaf ta'uun hawwii kootii kaayyoo kootiis immoo jechuudha. Isa kanaadha osoon haadha qabeenyaa ta'e ofii koo duwwaatti fayyadamee darbuu yookiis immoo haadha qabeenyaa jedhamee waamamu qofa osoo hin taane isa waaqayyo naa laatee yookiis immoo qabeenyaan of harkaa qabu sanaan dhalootaaf seenaa kaa'ee dhaloota gargaaree dhaloota jajjabeessee yookiis immoo warra beela'an nyaachisee warra daaranitti uffisee warra dhukkubsatanis immoo egaa amma waaqayyo na gargaaree bira dhaabadhee jajjabeessuu fi abdii tolee iddoo isaan dura turan irraa gara jireenya biraatti akka isaan tarkaanfatanii jireenya nani jiraadhe namni kamuu jiraachuu akka danda'u hawwaaf yookiis immoo lafa nani ga'e yookiis wanta gaarii naaf ta'e tokko dhaloota biroof akka ta'u hawwii koodha. Isa kana siniin jechuu jaaladha. Egaa lafan dogoggoreetti immoo na of galchaa siniin jedha. Gooftaan sinaa eebbisu hundumti keessanuu eebbifama. Siniin jaalla siniin kabaja. Waaqayyo gooftaan ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Dogoggora jiruuf na of galchaa. Obboleettii koo Alee immoo jajjabeessaa. Atis immoo obboleettii koo Alee dhaamsisii qabu yoo jiraate jabaadhu waaqayyo si gargaara hammallee. Egaa kana booddee cimtee irratti hojjechuu qabda. Isa kanaan dura caalatti siin jechuun jaaladha. Waaqayyo immoo si gargaara nutis si bukkee jirra. Jabaadhu siin jedha. Gooftaan koo immoo si haa eebbisu. Kanumaan caalatti immoo isa yaaddeef karoorsiteetti si haa milkeessu milkaa'in siin jedha. Hedduu siin jaalla siin kabaja. Iddoo guddaan sii qaba. Ati jechuun akkuma obboloonni kanaan dura dhugaa sii ba'aa turan irratti si jajuuf otoo hin taane nama ilaalcha gaarii qabudha. Nama hawaasan namaan yookiis immoo walii galuu danda'u nama jajjabeessudha. Namaaf ho'udha. Obboleettiin koo Alam jechuudha. Dhugumatti nama addaadha. Nama jechootaan ibsamuu hin dandeenyedha. Warri sabiskiraayib hin gooneef sabiskiraayib godhaa fi warri riyaashii hin taane riyaashii ta'aafiitii sheer godhaa jajjabeessaa. Obboleettiin kun akka jabaattee itti fuftuuf haalmetaa fi siniin jedha. Dhugumatti obboleettiin kun baay'eetti nama amala qabdu nama gaarii nama kabajjuu fi nama egaa maatii ishii keessatti illee jaalatamtuuf kabajamtuu biyya keessa jiraattu biyya itti dhalattee guddattetti illee nama ilaalcha gaarii namootaaf qabdudha. Egaa obboleettii koo Alee gooftaan kanumaan caala si haa eebbisu siin jechuu jaaladha. Akkan si jaaladhu immoo atiyyuu beekta laphee koorraa yookiis immoo keessa kooti jechuudha. Iddoo guddaan sii qaba har'as borus. Egaa gooftaan si haa eebbisu eebbifamee jabaadhu siin jechuun jaalla. Hundumti keessaniyyuu jabaadha. Gooftaan si haa eebbisu eebbifamaa. Shaaloom shaaloom.